السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا جرتم فيا كيسني هريوتن كي قال في جلتم تهرالي ديبي لفيتن جرا هريوتن كي ورين إيس جرتا إيس كوتي جتني أونلاين رابد جتني كرا كيستنا بريستني لين هم بني دلقوا مبيز نقولي رقم متى كياتي في أرد في ديبي تنجرا أرلي وان جابتك بريدة تكتني قبل أسباي تنجرا هريوتن كيا أما بودة توررتي ديبي غافي فيتن نجافتوني دندسني سنينجا هرلي وانتين قبل دا يسني دو هريوتن كيا jawwaala keessan kan guutamee waan guute kan wallaaltan wanti namni wayita saaphiinis ni ergu guutumaan guutuutti keessatti kuufamee jira jechuudha. Isin asiin dilee gootanii inni immoo istooreejii isaa keessatti kuusaa isaa keessatti kuusee jira jechuudha. Kanaafuu viidiyoo fi suuraalee garaagaraa kan namni isin ergu ufiin akkamitti akka gadi bu'ullee otomaatik akka gadi bu'uu fi yookaan hayyama keessaniin akka gadi bu'u akkamitti akka itti godhatan isinin barsiisa. Haga dhuma viidiyoo kiyyatti nafaana bu'aan isinin jaa guutuu isaa chaanaala qorataa teeknoo irratti piroofaayila tiktoka jalaa seenaati laalaanis ninja hiriyoottan kiyya guutuu isaa chaanaala qorataa teeknoo irratti akka daawwatan abdiin qaba hiriyoottan kiyya har'a gaasumaan kara barumsatti chettin isin dabarsaa amma as keessa ni galta WhatsApp keessa ni galtan yeroo tokkoo fi hiriyoottan kiyya sirriitti na hordofan isin jaa keessa gizee galtan tuqaa sadeen kana bira dhuftan jechuudha. Amma samboodan sittingi bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni dhootanii achi boodan hiriyootan kiyya maal gootanii bakka kunoo storage and data bakka itti tanarratti yeroo tokkoof kilik gootan hiriyootan kiyya samboodan kunoo ammaan tana manaaj history ka jiru kanarratti kilik gootan. Okay, amma asirratti hiriyootan kiyya fakkeenyaaf namni kun guutuu waan namni kun guutuun duraan ittiin haasa'an dileet godhe guutuun asirratti naa dhufaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti haa dhawani kunoo amma sagaleen ani isaan haasa'e guutumaan guututti unoo keessa jirtu jechuudha. Waan ajaa'ibaa akkanatti firraa guutuu isaa balleessuuf hiriyootan kiyya maal gootanii bakka kanarratti kunoo guutuu isaa raayitii itti isinidha keessatti yoo gootanii kan barbaadan tokko tokkoon raayitii itti gootanii balleessuu ni dandeessan isiniin jaa asirratti kilik dileet bakka jettu san gootanii san boodan immoo dileet gootan jechuudha guutumatti ofirraa. Amma fakkeenyaaf karree funtanaa sun akka keessa hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan ni badaa jechuudha guutumatti as keessaa akkasitti ofirraa amma asiin guutuu isaa kana ammaan tana kinoo asirratti MB 15 asirratti geegaa 27 guutuu isaa balleessuu ni dandeessan jechuudha. Akkasitti jawwaala keessan qulqulleeffadhaa isiniin jaa viidiyoo kana guutuu isaa piroofaayila tiktoka kanaa jala seenatii gattuqaa chaanaala qorataa teeknoo jala seenatii guutuu isaa achi jalatti ilaala waa hedduu irraa barattu. Kan biraa immoo viidiyoon akkamitti gadi buufannaa otomaatik akkamitti gadi buufannaa suuraa namni nu erge ufumaan gaalirra keessatti gannurraa bu'ee nu guuta akkamitti ofirraa cufnaa akka jettanillee asumaan na hordofaan isiniin jaa guutuu isaa chaanaala kiyya jalatti ilaalan isin YouTube kiyya jala seenaa hiriyootan kiyya hayya hiriyootan kiyya maal gootanii asirratti gadi buutan huno asirratti gadi buutan when using mobile data bakka jedhu kanarratti gadi buutan yeroo tokkoof hiriyootan kiyya amma kunoo kana guutumatti maal gootanii raayitii keessaa balleessitan jechuudha. Fakkeenyaaf raayitii yoo itti gootan ufumaanii gaalaarii keessatti isiniif gabbuuse jawwaalli keessan akka guutuu isinirraa taasisaa jechuudha. Kanaafuu maal gootanii raayitii irraa balleessitanii san boodan okay gootu jechuudha. Dhumate jechuudha kun akkanatti ofirraa balleessuu ni dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tana miidiyaa hundarraa wanta gadi bu'u ofirraa balleessuu yoo feetan sanillee hiriyootan kiyya kunoo asirra gadi yootanii dhiifama asirratti isinitti mul'isa kunoo asirratti when contacted on wifi ka jiru kan argitanii al miidiyaa ka jiru kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii kun ammaan tana asirratti na argitanii kun amma raayitii qabu guutuuwwan miidiyaa kanarraa ergamu WhatsApp irratti na ergan guutuu isa gadi naa bu'aa jechuudha. Isinii galtee hiriyootan kiyya footoo, aadiyoo, viidiyoo, dookumantaroota garaagaraa jechuudha. Kana hunda amma akkanatti irraa balleessitan jechuudha. Raayitii irraa balleessitaniiti maal gootanii kunoo asirratti okay gootanii amma WhatsAppiin keessan waan namni isiniif erge tasuma gadi isiniif hin buusu jechuudha. Kunoo amma reefun tana all media jaa amma asirratti no media jaa inda waan takka gadi isiniin buusu jechuudha yoo isin hayyama keessaniin gabbuuftan malee kunilleen kunoo akkasumatti kan footollee akkasumatti isiniif kaamee jira. Asirratti immoo kan gadii kun photo upload quality ka jiru kana footoo keessan bifa quality olaanaa ta'een hoggaa nama ergitan atattamaan akka isiniif deemu yookaan
kwaalitii bareedaa akka ergamu yoo barbaadan kun asirratti kan tokkoffaa kanarratti kaayadhaan isiniin jaa hiriyoottan kiyya barumsa irraaf qabanne asumarratti raawwata barumsa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaattiin isiniin jaa hiriyoottan kiyya nagaan naa turaa viidiyoo biraa keessatti jawwaala keessan akkamitti iimeela namaatiin walirratti hidhannee hoggaa biraa deemne akkamitti iimeela nama sanii jawaalli sun badee akkamitti deemnee bakka inni jiru argatuu dandeenya kan jedhu isin qabadheen dhufa inshaallah yoo rabbi jedhee akkasittuu nagaan naaf oolaan isiniin jaa guyyaa gaarii hiriyoottan kiyya viidiyoo yoo isin tole laayik sheer godhuun dagatina yaada qabdan koomentii jalatti nuuf